maaliif du'aayin tanti hin qeebalan maaliif rabbi du'aayii hin qeeballe jennaan wantoota ajaa'ibaa yookaan wantoota hedduu ta'an tokko gadi tarreessan ulumaa'in yookaan hayyoonni islaamaa jechuu. Egaa wantoota kanneen beeynee akka du'aayiidhaan fayyadamuu dandeenyuuf na wajjin turaa isiniin jedha. Wantoota du'aayii dhooggantu jira yookaan ammoo akka du'aayiin tante wanni itti rabbi kadhattu yaa rabbi nagaa naa kenni yaa rabbi fayyaa naa kenni yaa rabbi qabeenya naa kenni yaa rabbi rizqii naa kenni yaa rabbi waan akkas akkasiisan naa kenni jettee yeroo ati kadhattu san wantoota du'aayii matan teessan akka isiin ol hin deemne akka isiin taakuuta akkasirraa hin tarkaanfanne si harkaa balleesse yookaan fashala si harkaa godhee jedhutu jira. Wantoonni kunniin waan akkam beekuun barbaachisaadha. Ifirraa eeguuf arabtu sharra laaliif sharri akka inni baje shaa'ireen baanu san waan badaa beekuun badinnaaf osoo hin ta'in akka waan badeenna sanii beekanii irraa tiifamaniif irraa of eeggannaa godhaniif beekuun akkaan barbaachisaadha nama kamiifiyyuu. Tokkoffaa wantoota du'aayii keenya rabbii keenyaa fi nu jidduu taa'ee girdoo ta'uudhaan akka du'aayiin keenya ol hin deemne taasisan keessaa tokkoffaan التفسير دعاء غير الله مع الله والرب والملائكة ربي ولتي قبني ولتي مكاني ولتي يكتوم سني خرجودا وانتم ربي ملائكة كنا فكين يا شيخنا حسين ربي ملائكة شيخنا حسين بحر بالنا برمد داجرا قالوا ربي وجين ربي تمكيفا يكان يمو شيخنا حسين ما يؤدسي وهاتاسو ربي وجين خرجودا والرب ملائكة كخرتمو أبو كخجلمو أبو كإساتي بقتين سكودمو أبو كبرمنا نساء برباد إسر بربادمو أبدو إسا توكوتشا أحد صمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد أبدتما حملما وما ورد بريتي في ورد رفو إسا توكوتش سنقفا تهون برباجسا غاف ربي وجي وان برا في الدي اتمايتي أتنغا وان اتمايتي كان أفدن ديتي ولا أنتم ما كنتي في جرتوان تاتف بطلوا ما تتماكو كان ربي دعائي كان كي قم يوسيهم كيبالو جنا توكو إسا لما فان تعليق الدعاء دعائي رراسولا بالمشيئة في الاتفاقية يا ربنا أرارم يوفيت يا رب المناكن يوفيت يا رب نجاي ناكن يوفيت يا رب قبلنا ناكن يوفيت جتة كلتي سنينغا فقرأت تات دعائين كان كي إن كيبلمتو وجرا لما فين سكان صدفان التفصيل في الدعاء دعائي كيستي الدم بباسا دبتشولا فكينيا يا ربي أو جهنم الرا نجاي نباس جتة كرات قرو جهنم أو أبيتشاين قبض ونسين قبض لبنا اللي نقبض دكان اللي نقبض فكينيا wo ammoo yaa rabbi ibidda azaaba jalaa na baas jette dimshaasha kuutumaan guututti irra magamate jette garuu ati ammoo keessaa takka bichaa kadhatte waan taateef wantoonni akkanaa kunillee du'aayin kee akka hin qeebalamne godha laal du'aayii keessatti zaraazartee zirizirii waan sanii yookaan humna waan sanii himoo jechuu osoo hin taane dimshaasha waan kadhatte san fayyadamuudha fakkeenyaaf yaa rabbi ibidda azaaba jalaa nu baas yaa rabbi jawwee qabrii keessaa nagaa nu baas jechuu osoo hin taane yaa rabbi dimshaasha guutuu azaaba qabrii jalaa yaa rabbi nu baas يا اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر يعني إرجم ربي عليه الصلاة والسلام يا ربي كي يا أنا عذاب وكان كتاد قبري كيسة أرجمورا ست مقام فدا جدا لا القبري كان كيسة كتاب نرجمو دكان قبري جرا قبري ولنا ما قبده نما جتشف سجرا أكاسو مكان جيبو جرا أكاسو ما جوه في كنن كنا فكاتم غوسان جرا فكينيا فاجندتي قالوا إرجم ربي عليه الصلاة والسلام أدام باسني كنا كوفا يتشو سونتانه ولك أبني يا ربي أن دمشاش يا ربي أن عذاب قبري وكان كتاد قبري را ست مقام فدا سن كتاد سنودا سنتي فما جرا إرجم ربي عليه الصلاة والسلام كنا du'aayii keessatti akka isaan fayyadaman kana fayyadamuudha ka barbaachisu jechuudha addaan baafne takka takkaan ebalu jechuu osoo hin taane karaa dimshaashaa fayyadamuudha akka du'aayiin keenya nu harkaa hin banneefi jechuudha inni ittaanu addu'aa bil du'aayii badii kadhachuudha yookaan ammoo maasiyaa yaa rabbi farshoo na razzaqi yaa rabbi kiyya farshoo nyaadha farshoo dhugaa yaa rabbi kiyya na razzaqi jettee kan haasa'uudha waqati'ati rahim yaa rabbi kiyya rahima muruu addaan cicciruu na laaffis waan hin taane kanneen kadhachuudha itti akkasuma ta'liiqu الاستحسار يجون ما إني وهو ترك الدعاء تعبا أو مللا دعاء جيمبا يوكان موهفنا في جتة ديسو ده خلاص الدعاء ما كان كرتشو هريا قبل هريا وجينا سون ديمون خرا نجادون قطون بوجتون أمر دنيوية كم يو دلقون كلفون هريو تكن كوجوان سلا سبر باجسو جروف جرين نكيسة دلقون تكتي نسي نفتشفني يوكان سدندت دبسيفني جرو رب مكان كي كنا كرتشون يا رب فياناكن يا رب نجاناكن يا رب جنتناكن يا رب عذاب جلانا بس جتون ست ألفات
gaafa kallattii kana haala kanaan ka argamtu taate kunis wanta du'aayii kan kee balleessurraa kana jechuun yoo ceemphaa yookaan hifata takaasulummaa kanaan wajjin rabbi kakadhattu taate du'aan hin keenqee balamuu jechuu kenna akkasitti na hubadha akkasuma ittaan suna الدعاء بقلب غافل قلبي دغوتي في ربي كدتا غرو قلبي نساء سجرا بري اچي غايسان يوكان تبانكي كا يوكان رزقي سا يوكان يوانا دنتا إسا سنبير جرا قلبي نساء وانا سنجر بيجا يرو كانله اندندامو جرا akkasuma aadamu ta'addubi bayna yaday illah naamusaa dhabuudha fuuldura rabbiitti namni ati kadhataa jirtu inni ati kadhataa jirtu kun rabbii guddaadha mootiin moototaati kaaliqul akwaan isa kownii kana guutuu argamsiisee ganaa yoo fedhe dhabamsiisuu danda'u san isa kana fuuldura isaa jirta waan taateef yeroo kanatti malli sirraa barbaachisu maaliin naamusaa jechuun naamusa horachuudha adaba guutumaan guututti qabaachuudha ergama rabbi alayhi salaatu wassalaam namicha tokko ka rabbi kadhatu salaata isaa keessatti haala inni salawaata dura achi dura hin buusinin dhagayanii maal jedhaniin namichaan kun jarjaree jira jedhaniin eegana isa waamanii faqaala lahu isaa yookaan nama biraatiin maal jedhaniin yoo tokkoon keessan salaate maalin haa jammaru duraan dursee rabbi faarfannaan haa jammaru rabbi isaa faarfatee faaruu dhangalaasee faaruuwwan garagaraa fayyadamuudhaan jechuudha achi dura kanaan booda allahumma salli ala muhammad wa ala ali muhammad kama sallaita ala ibrahim wa ala ali ibrahim fil alamin innaka hamidum majid jechuu salawaata kana buusee achiin duuba gara haajaa isaa waan silaa kadhatu sanitti haa tarkaanfatuuti jedhan ergama rabbi alayhi salaatu wassalaam kun ammoo maal jedhama naamusa du'aayii dura kana fayyadamuun baay'ee tokko barbaachisaadha yookaan du'aayin keenya qeebalamuu irratti wanta akkaan nu gargaarudha takkatti maan harka kan qeebalate yaa rabbi fayyaana kenni yaa rabbi nakina kenni jechuu osoo hin taane duraan dursite bismillahi salatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam jette salawata buufte akkasitti yookaan ammoo alhamdulillahi rabbil alamin yaa rabbi faaruun kan kee jette faaruu garagara bifa garagaraatiin dhangalaaftee achi booda hajaa kan kee yookaan ammoo waan dantaa qabdu kadhachuu sanitti tarkaanfachuun akkas barbaachisaadha jedha ulaagaan kunniin barbaachisu ittaan sun malee aadamu saj'ii fayyadamu jechuun haasawaa walitti gaggalchitee yookaan ammoo duraaf duuba isaa walitti galchuu barbaachisaa kadhaa rabbii kana keessatti jettee waan hin danda'amne irratti ficciinquudha yookaan kana irratti yeroo kan kee dabarsuudha kunillee wanta du'aayii kan kee balleessurraa maaliif rabbiin yoo feete gadi qabattee yoo ati kadhatte uduu rabbakum tadurra wa khufiya akkuma jedhe san yoo feete ol fuutele yoo kadhatte wani rabbi sirraa hin qeeballeef hin jirtu wani ati haasawni kiyya kun tartiiban haasawa meeshaa yookaan ammoo akka walalootitti dhiyaatuu qabaa jettee san qofa irratti ficciinqituuf hin jiraatu jedha egaa haga yeroo biraa walitti deebinutti kabajamtoota daawwattoota kiyya nagaa yaannaa tura isiniin jechuu kiyya salaata lee ga'ee nutti adaanaa jiranii wassalaamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakaatuh